amma gaggeessuuf iddoo kanatti argamnee jirra waan ta'eef maatiin isaas immoo Finfinneetti dhufaa jiru waan ta'eef karaa mana yaalaa waraqaan bu'atamee deemamutu jira kan Phaawulositti barreeffamu jechaadha. Isa kanaaf jecha amma piroosesiin xiqqoo kan ture malee waan biraaf miti. Waraqaa sana uffatanii deemuun ni oolu. Kanaaf du'uu isaatti obbo Dabasaa keenya gaggeessaa jechaadha. Ani waan biraaf miti. Arginee akkuma achi turretti harkaan kan fakkeessee jiru. Kanaaf amma gaggeessuuf iddoo kanatti argamnee jirra waan ta'eef maatiin isaas immoo Finfinneetti dhufaa jiru waan ta'eef karaa mana yaalaa waraqaan bu'atamee deemamutu jira kan Phaawulositti barreeffamu jechaadha. Isa kanaaf jecha amma piroosesiin xiqqoo kan ture malee waan biraaf miti. Waraqaa sana uffatanii deemuun ni oolu. Kanaaf du'uu isaatti obbo Dabasaa keenya gaggeessaa jechaadha. Ani waan biraaf miti. Arginee akkuma achi turretti harkaan kan fakkeessee jiru. Kanaaf amma gaggeessuuf iddoo kanatti argamnee jirra waan ta'eef maatiin isaas immoo Finfinneetti dhufaa jiru waan ta'eef karaa mana yaalaa waraqaan bu'atamee deemamutu jira kan Phaawulositti barreeffamu jechaadha. Isa kanaaf jecha amma piroosesiin xiqqoo kan ture malee waan biraaf miti. Waraqaa sana uffatanii deemuun ni oolu. Kanaaf du'uu isaatti obbo Dabasaa keenya gaggeessaa jechaadha. Ani waan biraaf miti.